barattoonni kutaa 12ffaa qormaataaf waggaa guutuu cinqiidhaan dubbisuu fi ulfaatina saasawu. Anaaf garuu addunyaa kana irratti kan akka haaromsaa kan natti qormaata ta'ee jira hidhee yaadu. Barattoonni yuunivarsiitii seenuuf si'aa'inaan eeggatu. Ani garuu qormaata darbee honni haaromsaa keessa seenuuf hin jarjara. Biyya tokko barsiisaa herreegaatu gatiin meeqa jedhee yeroo na gaafatu. Anis haaromsaa jedhee guyyaan deebisee jira. Garuu yeroo tokko maraatummaan kiyya kun naaf hin galu. Wayyoo haaromsaan dhufe. Maaliidhaaf garuu firaa walii yeroo na argitu maaf akkana taate? Na jaalatti jedhee yoo yaade gowwummaa natti fakkaata. Mana barumsaa keenya keessatti dhiirri kan ofiisaa godhachuudhaaf ishee yaalan jiru. Dhiirota kan hunda keessaa immoo ana na jaalatti jedhee yaaduun gowwummaadha. Yeroo tokko immoo itti dhiyaadhee osoo hin jaalladhu ibsee fi jedha. Iccitii tafii laata? Maaf nan dubbisnee dhufe? Amma garuu wanti dhufee haa dhufu. Deemeen itti himu. Maal inni bareedinni akkana ganama kana? Hello haaromsa. Erga dhufee tureera barachitas eegaa jira. Dhufaan jira. Ara nutti barfatee dafi. Amma bilbila narraa cufe. Dafi si eegan jira dafi. Waaw bareedina. Ergan gara mana barumsaa kana dhufe bareedduu akkana argee hin beeku. Tanammaa nyaachuun qaba. Maal taate? Kan hunda sitti eegsaa oolta? Hoon Aboo achiti. amma akkatti arteedatti dubbattu eenyu waliin akkan ture? Eessa akkan ture? Osoo na gaafatte sii wayyu. Eenyu waliin turte? Mee tilmaam eenyu akkan argee dhufe? Ani maal jedhee tan tilmaama? Atumtu wanna argitee maddu malee. Micayyoon garuu waaw nama jechisiisti. Dhugaa rabbi. Taami immoo mucayyoon. Daree keessan cinaatti baratti natti fakkaata. Daree keessan cinaatti bareedduun onnee kee futatuun immoo taamilaa. Silaa onneen keessa foon jedhu. Dubartii arginaan jaalalaan booji'ama. Onnee jaalalaa waan hin qabaanneef kaati. Tole. Waa'ee jaalalaa eessatti beektu? Eenyudha garuu tan? Firaa'ol akka jedhamtu ijoolleen natti himu. Maal? Firaa'ol? Firaa'ol eenyu? Maali hin beektamoo? Firaa'ol jennaan rifatte. Mucayyoo onneen tiyyatti rifate takkas Firaa'ol jedhamti. Onneen tiyyatti rifate yoo jettu mee suura ishee qabdaa? Natti agarsiisi. Indi? Suura akkatti babbareedu akkamitti kaasuu dandeessi? Animmaa Kootu. Ati garuu yeroo hunda maaliif suura na kaaftu? Waan natti bareedeef. Maal jechuudha? Ushadhanii lafa kaanii suura nama kaasuun jira? Fixadha jira. Laas jedhe.
Dheengaddayyuu bar ishee tana yeroon argu baay'ee tokko na salti kanas hin jedhu. Anis barishuma tana siin jechaa jira. Dhugaa moo? Dhugaa rabbii. Erga daree keessan taate maaliif ati jaalala keetti ni mannire? Anima yeroon ishee argu baay'ee tokko sodaadha. Anis bar duratti nan dubbisa jedhee baay'ee tokko sodaadhee dhiise. Maal jennaan immoo mucayyoon hin keetti rifatee ilaalteeti. Maalan beekabboo? Maali uumamni akkana akkuma ijaan ilaalu onnee nama seetu way firaa'u. Bagumaan immoo mana barumsaa sanii ari'amee dhufe. Silaayyuu bareedduu akkana eessattan argaa ture. Amma pooyintiin kiyya kan ta'uu qabu karaa kamiinan ishee faana walii galuu danda'a. Wabi. Hojii manaa jettee? Hin hojjenne. Haa deemnu. Eenyu maalii eenyutti? Namni biraa jira. Firaa'ol bira ka. Moo ani deemuun dubbisa. Yeroon bira ga'e baay'ee tokko sodaadha. Maaltu nama sodaachisa? Lamaaniif waan jirruuf immoo homaan sodaatin. Ani dhaqee dubbisuu miti. Yeroo isheen na cidhaan dabartu baay'ee tokko soda. Kana hundamoo? Dhugaa rabbi. Aboo ka'ee deemneetuma dubbisa. Tole deemnee haa jennu. Maal jennaan? Si waliin wal baruun barbaadee jetta. Sana booda yoo ati dubbachuu didde immoo ani itti asiim. Nama sodaachisa garuu. Aboo ka'e. Wabii ani sodaachan jira nan deebi'aa fana. Maal waliin jennee turre? Hin dandeenye bakka nan deebi'aa. Aboo kootu. Homaa yaaduu hin dandeenye bar. Barreessus dubbisus dadhabee bar. Maaloo haaromsa. Sammuu kiyya keessaa bahe. Manuma barumsaa kana keessattuu si yaaduu dhaabuu hin dandeenye bar. Nama tokko onni kiyya naa hubate isa waliin walitti nu fidu dhaaba. Yaa Waaqa, nama tokko naa fidi kan isa waliin wal barsiisu. Micoo, har'as waa haaromsaa yaaddaa? As adabattee suuqa yabattee si wayya. Kanoo sii dhufanii jiran haaromsaafan. Maal sin gargaar? Hayi nagaadha. Deebi'eetan dhufa. Waq. Maaliidhaaf garuu yeroo isaa argu maafan akkanatti dhibbadha. Maal haaromsa wanni horadhu? Asofsiisuu laata? Maal jedheen asofsiisa? Akkan durarraa kaasee jaaladhuutti bu'ee. Isatu na barbaadee dhufe. Kan tapha jalqabu qabusiisa. Yoo nan dafeetti immoo natti bu'uu dandeessi. Maali dubbadhu haaromsa? Innis akka kiyya jaalala naaf qabaa ilaata. Maaliif dhufee? Maaliif deebi'ee deemee? Maal wabii? Wanta dhabatti nagattee deemtu tokko baat? Yeroon ishii bira dhaabbadhu miira sodaatitu natti uumame. Micayyoo wayii qabdi boo. Anis bara kanuma sodaachaa ture. Amma iyyuu ulfaatu nan gadhiise. Yeroon ani isin biraa deemu garuu maal siin jettee turte? Fisis jetteet ija kiyya keessa na ilaalaa sa'aatii dheeraa waliin haasa'u. Abeessoo. Si dhukkubaayi.
Ani akka mukaatti goggogee hafee ayi wabi osoo hin deemnu siin jedhu na futee deemtee na soggorte. Aboo qalal godhi ilaali ka. Maali ilaal? Amma dhiitee bariitee daree keessatti ilaalloo oolla miti. Si qofaa miti kan tafoggoru. Dhugaa baay'ee nama ajaa'ibudha. Aboosh. Ani waan yaadee argachuuf duubatti jedheen beeku. Amma immoo onneen kiyya Firaa'ol naan jedhu. Deemeen Firaa'ol dubbisuun qaba. Firaa'ol? Firaa'oliti miti mi akkaan kee? Eeyyeen. Garuu kaleessa maal taatanii kan dhuftanii deemtanii deemtan? Tasuma immoo callisnee dhufne, tasuma immoo deebinee deemne. Tasa dhufne naaf hin galle garuu. Ay, tasuma kaanee dhufneetuma, tasuma immoo deebinee deemne. Siif haa ta'u. Garuu kaleessa kan si faana haaromsaadha miti maqaan isaa? Eeyyeen. Haaromsaadha. Akkamitti beekteeti? Daree tokko keessa barachaa turre bar. Isaan immoo waan isaa mooji. Yeroon isaa argu onneen koo na rifate. Qaamni guutuu na hollata. Maal? Maal rakkoon jiraa? Rakkoon illee hin jiru. Obboleessa keetti yeroo hunda waliin deemtu. Kana duukeessa na dhaabaa oolurra immoo bilbila irratti cufaa? Obboleessa kiyyallee miti. Hiriyaan baay'ee ani jaaladhudha. Yoo kan dandeessu taanaan osoo haaromsaa waliin ol barsiistee baay'ee tokko natti tola. Maaliif? Akkuma namoota kaanii isa solon baree baay'ee tokko natti tola. Osoo sitti hafe siif wayya. Maaliif? Haaromsaan maatiin isaa ijoollummaa isaatiin kaadhimaa godhaniifii jiru. Sanuu immoo mucayyoon baay'ee tokko jaalatti. Yeroo shamara faana argitu of ajjeesuudhaaf fiigde. Dhugaa jettamu? Dhuguma kiyya. Obboleessi ishee poolisiidha. Yeroo haaromsaa shamara faana deemu isaan laalteetti himatteetti shamaroota isa haaromsaa faana deemu hunda rukuchiisti. Dhugaa baay'ee tokko nama ajaa'iba. Dhugaanis baay'ee tokko na ajaa'iba. Bilbila wal jijjiirree yeroo bira haasofnu. Tole. Siifin bilbila. Kan hundaasitti na eegsaa oolta? Mee na eegi. Eessa akkan deeme quban qabdu? Eessa deemte? Firaa'ol biran deeme kaa. Waa'ee kiyya maal sin jettare? Waa'ee kee maal naan jettee? Kaleessa maaliif dhuftanii deebitanii naan jettee? Waan ishiidhaan galle tokko dudubbadhee tanan dagachiise. Yeroo haasofsiistu amalli ishee akkam ture? Osoo sitti hafe siif wayya. Maaliif? Akka jaalallee qabdu. Jaalalleen ishii immoo raayyaa ittisa biyyaatiin keessa akka hojjetu natti. Sanuu immoo yeroo nama biraa wajjiniin arges akka dhaanu natti. Yaa'u bareedina kan osoo qabdu jaalallee hin dhabde jedhanii yaaduun ulfaata. Mucaan ishee argate sun garuu baay'ee carra qabeessa. Nutis immoo yeroodhaan akka jaalallee qabdu beeknee adabannee taa'uun baay'ee carraa qabeessa waan taaneef. Ani garuu calliseetu osoon ishiidhaan wal bare natti tola.